የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መድኔ ቅዱስ ስምህን ባርካለው ውለታህን አስታውሳለሁ። ባላማሌት nama turee bee maal saammeedhame kanaatii ol hin jiru kuni cabeera lafee keessatti dubbachuu hin danda'u. Abeet hospitaalii guyya torba ciisee torbaffaa gaafa saddettaffaa dubbate du'eera jedhanii deemanii kanaa ol hin dubbatu afaan banee intini nyaata baay'ee nyaatu adda isaa kana sochoosuus hin danda'u. hin dubbatu immoo Dubbata xiqqoo xiqqoo bichaa dubbata malee hiikee dubbachuu hin danda'u. gara koo kottu na ilaali si keessaa beera seexanni. That devil is gone out of you. You are free. Amen. Amen. Amen Abba. Oh Jesus Abba. Abba. Oh Jesus. Amen Abba. Oh Jesus Abba. kottu kai Come. na ilaali come mataa kee raasi of ilaali raasi of ilaali. Breathe out. Deep. Jiru kana koture. hin jiru dhugaam Uga. bara baraan. Amen. He was saying. Amen. 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 Ani maqaan koo Abdiisaa Addunyaan jedhama. Kanan dhufee magaalaa Shaamburraati. Wanta Waaqayyo naaf godhe dhugaa bahuun dhufe. Ani bara 2017 ji'a 5ffaa keessa Finfinnee tureen gara Shaambuu deemuuf halkan 11 walakkaatti konkolaataa bira otoo deemaa jiru halkan hattoonni natti nam'anii na reebanii. Achumatti wallaaleen wanta baay'ee na miidhanii namoonni achi iyyanii na fuudhanii gara hospitaalaa na geessanii hospitaalli abeet immoo torbee tokkoof na yaalaa turanii dhiigni sammuu keetti faca'eera na jedhanii achitti yaalaa turanii booda beellamaan gara manaatti akkan deebi'u na go'anii torbee tokko immoo manatti rakkachaan ture asiif achi deemuu hin danda'u gargaarsa namaan barbaada afaan koo dubbachuu hin danda'u iji koos badaan arguu hundumtuu irra buufateera diimateera torbee tokko booda immoo obboleessi koo gara waldaa araaraa deemnana jedhee na fidee dhufe as dhufee booda immoo raajiin naa kadhatanii seexannis irraa baheera deemeera jedhanii bilisa baatiitti na jedhanii kottu na ilaali si keessaa beera seexanni. That devil is gone out of you. You are free. Amen. Amen. Amen Abba. Oh Jesus Abba. Abba. Oh Jesus. kai Come. na ilaali come mataa kee raasi of ilaali. Breathe out. Deep. Jiru kana koture. hin jiru dhugaam Uga. bara baraan. Amen. Ergasii bilisan bahee asumaan immoo bilisa bahee booda obboleessi koo mana nyaataa kaaffee na geessee nyaata san dura nyaachuu dhiisee nyaachuun jalqabee afaan koos inni dubbachuu didee naa dubbatee iji koos inni arguu didee naaf argee sochii hundumaa gochuun jalqabee kana dhugaa bahuun dhufee kanaaf sabni Waaqayyoo hundumtuu Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Ani wanta baay'eetti miidhameen ture Waaqayyo immoo na oolchee Yesuusiif galata. ani baay'een irraanfadhan ture waan nan dubbadhus yaadadhu jechan dubbadhus immoo badaa sirriitti naaf hin dubbatamu afaan koo wal xaxaa waan nan dubbadhee waan nan jedhames immoo nan irraanfadha. Amma immoo waan hundumaayyuu nan yaadadha nan dubbadha. Fayyina koo duraattis deebi'eera hojii koottis deebi'eera kanaaf sabni Waaqayyoo hundumtuu Waaqayyoon naa galateeffadhaa jechuun barbaada. Deemuuf gargaarsa namaa akka barbaaddu nutti dubbattee asirra miila keetiin asiif achi gamasii gamanatti deemii saba kanatti argisiisii sabni kana arginu immoo harka keenya walitti rukunnee galata keenya ilillee keenya gooftaa ulfinaaf.
አቶ አብዲሳ አዱኛ የመጡት ከወሮ ጎደሮ ወለጋ ከሻምቡ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸው እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ሂጄ ከዛ ለመመለስ ጠዋት መኪና ለመያዝ እየሄድኩ ያለሁኝ ሌቦች መቱኝና ሲመቱኝም ደግሞ አደጋ አደረሱብኝ። እኔ ራሴን ስቼ ወድቄ ስለነበረ እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ወደ አቤቶ ሆስፒታል ወሰዱኝ። አቤቶ ሆስፒታል ሲወስዱኝም ደግሞ እነሱ ካዩኝ ከመረመሩኝ በኋላ ጭንቅላቴ ውስጥ ደም እንደፈሰሰ ነገሩኝና አንድ ሳምንት እዛው በመቆየት ሕክምና አደረጉልኝ። እንዲሁ ወደ ቤቴ በቀጠሮ እንዲገባም ነገሩኝ። እዛኔ እኔ መብላት አልችልም፣ እንዲሁ መናገርና አይኔም ደግሞ ማየት ተስኖስ ነበር። እንዲሁ የተነገረኝን ነገርም ረሳለሁ። የመርሳት ችግርም አጋጥሞኝ ነበር። እኔ ራሴን ችዬ ስለማልሄድም ደግሞ የሰው እርዳታ ይፈልግ ነበር። እንዲሁ ለ2 ሳምንት በጣም ተቸገርኩኝ። እነሱ በቀጠሮ ሲያወጡኝ ቀጠሮ ሲይዙልኝ እኔ ወደዚህ ወደ አላራዋቂዋ አዱኛ መጣሁኝ። እዚህ ሲመጣም እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸለሁልኝ። እዚሁ ሁሉንም ነገር ሙሉ በሙሉ ከኔ ላይ ተራገፈ። አንተ ድነሃል አሉኝ። እውነት ሙሉ በሙሉ ድኜ አሁን ወደ ስራዬም ተመልሼ ስራ እየሰራሁ ነው። ሁሉንም ነገር ወደ ቦታው ተመለሰልኝ። እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አድኖኛል በማለት ወደ በመንቀሳቀስ ማሳይቶ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።